wantoota yeroo gabaabaa keessatti rifeensa keenyaaf jijjirama kennan keessa waan lama isinii qabadheen dhufe. Tokkoffaan rifeensa koo ergan irraa muree jalama ta'ee jiru kan ergan irraa gugutee jalamaan saggootee jira. Jalama keessatti garaagarummaa yookaan jijjiramaanii argee viidiyoo kana keessatti argattu. Lammaffaan gaaffiin keessan karaa tiiktookii irra deddeebiin gaafattanii obboloota koo karaa keessaatiin guutuu viidiyoo chaanalarra yookaan yuutuubii irra jira waan ta'eef achirra deemtanii argattu. Akkuma isiniin jedhu yeroo baay'ee talbaarra deddeebiin maaliif itti fayyadamta? Talbaan kun rifeensa maalima fayyadaa kan jedhu jijjirama talbaan rifeensa keenyaaf qabu har'a irratti xiyyeeffadhee isiniif deebisuuf qopheessee fideen jira. Daqiiqaa 2 keessatti jijjirama talbaan rifeensa keenyaaf kennu yookaan ani maaliif akkanitti fayyadamu irra deddeebiidhaan deebiin keessan viidiyoo kana keessa jira. Akkasuma haara taatanii gara chaanala kana walii dhufaa jirtan baga nagaan dhuftanii jecha viidiyoo kana laayikii gochuun eegala. Yaada yoo qabaattan isinis wanta kan biraas ta'e itti fayyadamtanii faayidaa kan irraa argattan hiriyoota koo obboloota koo ta'a kan jettan yoo jiraate yaadni keessan na barbaachisa waan ta'eef koomentii irratti na barreessuudhaan kana dhiisii kun sin fayyaduu kana sirrii gootee kana goonee warri jettan warri na jaallattan obbolummaa hiriyyummaa lammummaa wal biraa qabnu yaada keessan naa qooda. Viidiyoo kana laayikii gochuun eegala. Yoo jaallattan hiriyoota keessaniif maatii firoota keessaniif sheer gochaa warri haaraa dhuftan immoo sabiskiraayib gochuun miseensa taatanii chaanala kana jajjabeessaa guddisaa isiniin jechuufi akkuma asirratti argaa jirtanii kunoo talbaa qopheessee jira. Yeroo baay'ee deddeebiin kan itti fayyadamu wanti wal fakkaatu jechuudha. Wanti sun waan naa ta'ee jiruu fi akkasuma mana keessatti haala salphaa kan daqiiqaa muraasa yeroo gabaabduu keessatti waan itti fayyadamuuf qopheesse irra deddeebii itti fayyadama. Akkuma asirgaa jirtanii kun talbaadha. Talbaa kana qurunfudii gumaa 4-5 kana caalleetti dabalee jira. Qurunfudiin illee rifeensa baay'ee gaarii kan ta'e akkaataa itti fayyadama keessanitti hedduun keessan qurunfudii rifeensa namarraa boboqqisaa jettanii isa kana dhimma qurunfudii qofaatti viidiyoo biraatiin walitti deebina. Har'a garuu talbaa kanatti firee 4-5 kana caalleetti dabaleetiin jira. Bifti isaallee ni mul'ata jechuudha. Bunni ta'ee jira. Egaasuma akka argaa jirtanii rifeensi koo kan koollee ni jajjabaata jechuudha. Soeraa yoon fillee qassi jedhee yoo hin hojjenne kan koollee keessanii harcaanii buqqaa caccabuusa maal ta'u akkuma isin jettan rifeensi koo narraa dhimee jettan sana ta'uunsa waan nama hin oolle anis uumamaan rifeensa lallaafaa yookaan luucaa hin qabu. Haa ta'u garuu rifeensa bareedaa naa kenneera jedheetiin itti gammada. Kennaa waaqaati waan ta'eef kennaa waaqaas immoo akkaataa qabannaa keenyaatu murteessaadha. Otoo rifeensa bareedaa qabdanii otoo rifeensa namatti tola hawwataa qabaatanii akkaataa itti fayyadama dibata maal keessanii wannoota rifeensaaf godhaman dogoggortanii warra ofirraa fixxanis immoo jirtu. Ani isa kanarratti baay'ee siirisiidha. Dhimma rifeensa irratti lafee hin bulu. Dadhabee nuuf hin jedhu. Kanaaf egaa talbaan daqiiqaa 2 keessatti faayidaa inni rifeensa keenyaaf kennu namni viidiyoo kana jalqabaa hagarumaatti caqastan yoo jiraatan daqiiqaa muraasa keessatti wanti kun isinii galee isinillee akka itti fayyadamtanitti gammadan shakkiin qabu. Rifeensi koo baay'ee goggogee jira har'a kana jechuudha. Baay'ee in harcaa keessaan yeroon filuu keessaa bubuqa waan ta'eef gogaasaa filuurraa talbaa kanatti fayyadamuutu furmaataa jedheetiin irra deebi'ee itti fayyadamaa. Sun immoo na fayyadee naa ta'ee jiraafin talbaa irra deebi'ee itti fayyadamaa jira jechuudha. Akkasuma kanneen biroon jiru viidiyoo kanatti aanee jiru gadi buutanii hedduusaa argachuu dandeessu jechuudha. Rifeensi kee yeroo meeqatti yookaan ji'a meeqatti siif dheeratee warri jettan wanta tokko fagootti ilaalanii akkas ta'a jechuurra murteessanii itti galuudha. Wanta sana yaaluudha. Dursa wanti sun miidhaanarraan gaa hin ga'u jettanii erga ofumaan siistanii booda yaaltanii yoo laaltan bareeda. Otoo gamatti ilaaltanii waa tokko shakkitanii je'uu dhiisuu jettanii faayidaan sun sin jala darbuu danda'a yookaan immoo balaan taaniif of saaxiluu dandeessu jechuuf. Kanaaf ji'a kana keessa ji'a amma kana keessatti hammas naa ga'e jechuu hin danda'u. Garuu rifeensa keessa yoo kunuunsitan ta'e yeroo gabaabaa keessatti akka inni dheeratu akka inni bareedu bakka barbaadaniif akka barbaadanitti akkasiin argattan ani karaa mataa koo shakkii hin qabu isiniin jechuufi akkuma isin argaa jirtanii gimmaashatti dibee jira jechuudha talbaa. Karaa bitaa kanaan xumureen jira argaa jirtanii daqiiqaa 2 keessatti jijjirama talbaati kuni. Karaa bitaa karaa mirgaan immoo ganaa jechuudha. Ilaala gamasiin baay'ee goggogee jira. Akka goggogee kanatti kan filtanidha yoo ta'e rifeensi namarratti nafu baay'ee namarraa harcaa baay'ee bubuqqaa jechuudha. Gamanaan garuu talbaatiin lallaafisee waan jiruuf jalqaba haga wajjaasaatti keessa gadi bahaa jira jechuudha filaan. Akkuma isin argaa jirtanii kuni jechuun immoo rifeensi keessan gaafa isin filtan keessaa hin ba'u
hin harca'u, hin caccabu, hin ciccitu, hin buqqa'u taanaan rifeensi keessan saffisaan akka dheeratuuf isin fayyadaa jechuudha. Kanaaf rifeensa keessan gogaasaa filuurra walitti maktanii filuurra qassi jettanii walirraa hirtanii tartiibaan kan filtan tasgabbiidhaan kan itti fayyadamtan yoo ta'e saffisaan ni dheerata, rifeensi ni guddata. Abdiin kutatiina. Argitanii jijjiirama talbaan asirratti qabu. Walumaa galasaatti talbaan rifeensa hin dheeressu jechuu taane talbaan maalumaaf itti fayyadamna, maal gochuu qaba talbaan kun faayidaan rifeensaaf qabu jettanii itti teessan yerootti kennitanii xiinxaltanii beekuu ilaaluu adda baafachuu isin barbaachisaa jechuudha. Argaa jirtuu miti asirraan kun jalqaba gadhumatti yeroo ilaaltan ta'e asirraan talbaatti dibee waan hin jiruufi hin filamaa jechuudha. Seera qabeessaan ni filama. Karaa garasii kan immoo kun akkasitti kafaf jedhee goggogee jira. Faaqqeen keessa gadi hin seenu hin filamu jechuudha. Ni ciccitaani buqqa'aa maal ta'a argitanii jirtu garaagarummaa isa kanaaf ani talbaatti kana fayyadamu. Kana jechuun rifeensi keenya akkan buqqaane yeroo fillu akkan caccabni akkan ciccinniidhaan fayyadaa jechuudha. Amma immoo isaa gamaanis gamasiinis guutummaa guutuutti itti dibee xumuree jira jechuudha. Talbaan umtee jirti amma qodaa keessa. Talbaan umtee jirti. Kunoo amma inni dura argitan sun amma hundisaa wal fakkaatee waliin xumuree waan jiruuf haala kanaan filamaa jira jechuudha. Baay'ee lallaafa kun rifeensa lallaafa, rifeensa jabaatan, rifeensa kamiif faayidaa kan qabu. Guutummaa guutuutti rifeensa kamiifiyyuu faayidaa kan qabu jechuudha. Haala kanaan rifeensa keessan kan kunuunsitan obsaan wanta jedhamtan kan itti fayyadamtan yoo ta'e dibatoota tokko tokko onlaayinii irraa maal jettanii saantima keessanis qisaasitanii bultanii kaatanii kan jijjiirtanii yoo ta'e inni mataan isaa rifeensa keessan miidhaa isa kana sintu murteeffata. Dirqama waan ani jedhutti fayyadamaa jechuu koo miti. Akkuma asirratti argaa jirtan kunoo haala kanaatiin talbaa xumureetiin jira jechuudha. Ani hin nuffu hin salacha'u yeroo baay'ee waan hin argitti fayyadama jechuudha. Mana keessatti waan jiranii torban kana talbaatti fayyadamee kaleessa talbaatti fayyadame har'aan fayyadamu hin jedhu. Wanti sun miidhaan irraan hin geenye faayidaa malee waan ta'eef amma kana miicee jira yeroo viidiyoollee guutuusaa hin waraabne jechuudha. Dibatan itti fayyadamu warri barbaadan shaamboo minaaminii gaaffii kana qabdan viidiyoo kanatti aanurra gadi buutanii argachuu dandeessu. Amma kana miicee fileetii xumureen jira. Inni biraan rifeensa keessa yeroo ofirratti hojjetattan ta'e ofii keessan harka keessaniin kan hojjetattan baay'ee faayidaa guddaa qaba. Inni kunillee rifeensa keessaniif gaafa hojjetattan immoo kun akkuma asirratti argaa jirtan lallaafistanii hojjetachuu qabdu. Rifeensi gugguduunfamee yookaan jabaatee qaqallatee hojjetama gaafa hiikamu rifeensi sun ni ciccita ni bubuqqaa yeroo filamullee baay'ee keessa yaa'a jechuudha. Kunis dogoggora waan ta'eef qassi jettanii tasgabbiidhaan ofirratti akka kana lallaafistanii hojjetattanii guyyaa lamattis guyyaa sadiittis torbii tokkos yoo ta'e rakkoon qabu. Ani kan koo garuu dafee waan keessa yaa'u yoo baay'ate guyyaa lama yookaan guyyaa sadii hin bulu jechuudha. Gaafa guyyaa sadansaa bakkuma sanattan deebisee filee tokkoon filee bakkatti deebisa. Kana miicuu garuu torbii tokkotti yeroo tokko. Torbeetti yeroo tokko jechuudha. Yeroo tokko akka gaaxaamii ta'ee torbeetti yeroo lama miicuun qaba. Dhaabbataan garuu torbeetti yeroo tokko qofa yoo miiccan ta'e rifeensi keessan baay'ee bareeda ta'a yookaan inni kun rifeensa keenyaaf faayidaa guddaa qaba. Shurrubbaa haala kanaanii ofirratti hojjetachaa jira. Mana rifeensaas deemee hin beeku, deemus hin jaalladhu, deemuufis fedhiin qabu gara fuulduraatti maaliif miidhaachi jirus waan hin beekuufi. Akkuma argaa jirtan karaa tokkoon xumureen jira. Egaa viidiyoon irraa isinii qabadhee dhufee kana fakkaata. Viidiyoo birootiin aga walitti deebinutti baay'ee namatti tola. Feelingii yookaan gammachuu namatti dhagaamu kana jedhee isinitti himuu hin danda'u. Sinumti yaalaati ilaala. Yaaluun arguun amaanudha waan ta'eef kana isiniin jedhaa. Viidiyoo biroo nagaa walitti deebinutti nagaan naa tura.